Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akka hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii akkasuma maamiltoota chaanal yuutuubii kiyyaa. Nageenyi tuutaan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabdu. Har'as kunoo deebi'ee jira ga'a. Viidiyoo tana keessatti aappii takkaan isin garsiisa. Aappiin tunis feek chaat jedhamti. Egaa akkuma beekamu wanti hin danda'amne hin jiru. Viidiyoo tana ogguu daawwattan hedduun keessan akka itti gammaddan muraasni keessan ammoo akkamitti waan akkanaa barsiiftettanii akkanatti aartan nin beeka. Haa ta'uti aariin keessan akkuma jirutti tahee waan takka beekuun faayidaa waan qabduufin isin garsiisaa jechuudha. Kanaaf egaa aappiin tun dalagaan isii maali jettanii yoo na gaafattan namni tokko nama tokko irratti badii takka dalagu yoo barbaade fakkeenyaaf nam tokko maqaa balleessuu yoo barbaade haaluma salphaadhaan akka namni sun wajjin chaatii itti godhetti akka namni sun waan hin taane barreessuu tokkotti ofumaa isaatii barreessee gama miisenjaraatiin ta'a gama feesbuukaatiin akkasuma gama waatisaappaatiin barreessee haala salphaa ta'een nama tokko akkamitti akka itti maqaa balleessuu danda'u isin garsiiftaa jechuudha. Kanaaf egaa san dura warri hanga irraatti peejii tiyya laayik hin goone Facebook keessan irra iseenaatii Kamaal Aappii barreessaa. Kana booda isa kanaatti isinii dhufa laayik bakka jettu tan alta kana cuqaasanii sana booda fooloongii bakka ta'e jettu tan alta kaga cuqaasuudhaan siifaristi kan jedhu kanarra keessuu jechuudha. Ammas warri YouTube chaanalii kiyyaa sabiskiraabiin goone YouTube keessan irra seenaa Kamaal Aappii barreessaa. Sana booda sabiskiraabii alta kaga cuqaasaa. Mallattoo argamii tana alta kaga cuqaasaa. Wanti hanga diriisu battalatti akka isin bira gahuuf jechuudha. Mee gama aappichaatti haa deebinu. Aappicha kana immoo wanti beekuu qabdan eessaa argachuu dandeenya warri jettaniif liinkii isaa chaanaalii kiyya irras ta'ee peejii kiyya irratti liinkii isaa isiniif kaawaa isa alta akka gad cuqaasuudhaan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf mee isa keessa haa iseennu. Gadi gara olitti ni harkisna haala kanaan starti bakka jettu kanarratti ni cuqaasa. Kana booda haala kanaan nuuf dhufa. Mee kamiin barreessu akka barbaadan nama san kamiidhaan akka ufuma keessanii taatanii nama isa wajji akkamitti akka namni sun isinii barreessee fakkeessitanii akkamitti akka barreessuu dandeettan waliin ilaalla. Mee jalqaba waatisaappii haa seennu. Mallattoo edee irratti cuqaasna gadi buunee nama walii barreessuuniif barbaadan san namni sun akka namni sun isinii barreessetti nama wajjin barreessuu barbaadan san maqaa isaa barreessitu jechuudha. Mee amma Kamaal wajji barreessuu barbaada haa jedhu Kamaaliifin barreessaa Kamaal akkanaa barreessetti isin garsiisaa jechuudha. Sana booda bakka piicharii mallattoo suuraa kanarratti alta akka gad cuqaasuudhaan suuricha nama sanii irra keessuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf suuraa Kamaal irra keenya maaliif Kamaal wajjin barreessuu barbaanna waan ta'eef kiriit bakka jettu kanarratti cuqaastu. Sana booda haaluma argitaniin kun kontaaktiin naaf ta'ee jira jechuudha. Asirratti ni cuqaasna. Kana booda haala kanaan yoo isinii dhufe next bakka jettu tana tuquudhaan hanga dhumaatti deemtu jechuudha. Kana booda finishti bakka jettu tan tuqtanii amma kunoo Kamaal haala kanaan jira walii chat gochuu dandeenya jechuudha. San dura tuqaa sadii kana bira dhuftanii al tokko cuqaastu. Kamaal akkaan onlaayinii irra jiree teenaa barreessetti gochuudhaaf laastisiin bakka jedhu kana tuqaa. Sana booda onlaayin kan jettu kana tuqaa. Sa'aatii kamitti akkanaa barreesses yoo barbaadan haala kanaan as sirreessuu dandeettan jechuudha. Sana booda siit bakka jettu kana gad dhuftanii tuqxu. Amma Kamaal onlaayinii irra jira jechuudha. Garuu kan dalagaa jiru eenyu? Anu. Sana booda mee walii haa barreessinu Kamaal wajji. Bakka itti barraa'u kanarratti dhufneetti ni cuqaasna. Kana booda miiseja yoo barreessuu barbaanne miiseja jennaan guyyaa fi sa'aatii yoo barbaaddan immoo deet bakka jedhu kana cuqaastaniiti sirreessuu dandeessanii jechuudha. Kun haala kanaan. Amma mee miisejuma barreessuu barbaanna. Miisej bakka jedhu kanarratti al tokko cuqaastu. Kana booda asirratti jalqabame akka Kamaal haayinaan jeetti akka Kamaal dubbisetti gochuudhaaf Kamaal kan jedhu irratti cuqaasna. Sana booda iddoo waa barreeffamu kanarratti wanta barreessuu qabu barreessa. Haayinaan jee Kamaal. Haay akkami. Erga haala kanaan barreessine add message kan jedhu kana tuqna. Amma Kamaal haay akkaminaan jee jira. Sana booda ammas dhuftanii bakka kana tuqtu. Erga tuqtan booda amma an deebisuudhaaf waan jiruuf yuu bakka jedhu kanarratti deeffachuu qaba jechuudha ishee tana jechuudha. Erga yuu irratti deebisne booda ni barreessaaf. Nagaya. Erga barreessine booda add message kan jedhu kana tuqna. Haala kanaan
kunoo laalletii jira jechuudha. Akka laalletii kanas gochuudhaaf akkam gootu san dura bakka kanatti deebitanii ammas asuma tuqxu. Erga tuqxanii booda akka inni laallatee mallattoo laallachuu kanas kaa'uudhaaf asirra keessattuu akka barbaadan kunoo asitti filattanii jechuudha. Sa'aatiif daqiiqaa inni isin barreesseeras kaa'uuf kunoo asirratti sirreessitu. Mee ammas haa barreessuu Kamaal eessa jirta? Eessa jirta nan jireenaaf barreessee jira. Sana booda Kamaal kan jedhu irratti tuqu. Amma isatu na barreessaa jiru waan sana booda add message kan jedhu kana tuqu. Eessa jirta nan jedha. Ammas deebisuudhaaf asuma tuqtu. Ni barreessitu. Asuma jira. Kana booda yuu ka jedhu kanarratti deebistu jechuudha. Erga haala kanaan deebistanii add message kan jedhu kanarratti tuqaastu. Kunoo haala kanaan wanta barbaaddan isa taatanii akka isaatti ofii keessanii isaaf isas taatanii haala kanaan barreessitanii namni tokko wanta inni hin goones gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf mee haala kanaan erga goone gama duubaatti haa deebinu. Miseenjaraan isin agarsiisu. Miseenjara irratti ni tuqaastu. Ammas gad dhuftanii mallattoo eda'uu tuqxu. Kana booda ammas Kamaalii wajjime maqaa miseenjara isaatiin Kamaal Ibrahim maqaa isaa guutuu. Sana booda maqaa footoo kanarratti ni tuqaastu. Suuricha isaa irra keenyaa jechuudha kan Kamaal. Erga haala kanaan naa dhufee booda isarratti tuqaasa. Kana booda ammas next kan jedhu kana tuqxanii hanga dhumaatti deemtu. Finish kan tuqxanii ni dhumataa jechuudha. Amma Kamaaltu na barreessaara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kamaal naaf barreesseera. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Ana barreesseef jechuudha. Erga barreessee booda kunoo mallattoo suuraa namaa tana tuqxu jechuudha. Akka WhatsApp sana osoo hin taane kun ammoo bakkuma san tuqxuun jijjiirta. Yuu ka jedhu irratti deebi'ee jira. Ammas haala kanaan ergina jechuudha. Asirrattis akkuma miseenjaraa san kalarii illee jijjiirachuuf tuqaa sadiin kana ni tuqxu. Chat color kan jedhu kana ni tuqxu. Kalara feetan irratti haala kanaan jijjiirattu jechuudha. Kanaaf egaa ammas inni akka online irra jiru beekuudhaaf tuqaa sadiin kana ni tuqxu. Tuqaa sadiin eegduudhaan last active ka jedhu kana isinii dhufa. Sana booda active now ka jedhu kana irratti keessu jechuudha. Sana booda gadi dhuftanii siit bakka jettu tana tuqxu. Haala kanaan kun online irra taa'ee na barreessaara Kamaal. Mee fakkeenyaaf Kamaal suura naa ergaa jira haa jennu. As dhuftanii bakka kana tuqxu. Sana booda ni tuqaastu. Waan suuraa erguu barbaadan sirni ergatuu fi keessanii. Amma yuu ka jedhu anatu ergee jira jechuudha. Mee amma Kamaaltu na ergee jechuudhaaf dhuftaniiti bakka kana tuqxu. Kamaal ka jedhu irratti deebi'a. San booda bakka suurichaa deemtu. Kana booda waan barbaadan san ergitu. Haala kanaan isinumti jechuudha nam lama taatanii haala kanaan barreessuu ni dandeettan. Kanaaf nama tokko maqaa balleessuudhaaf haala kanaan dalaguu waan danda'amuu fi yeroo nuyi fi wanta isin quba hin qabne tokko namni dalageetiin haala kanaan maqaa isin balleesse isin osoo hin taane namni sun dhuunfama isaatii fayyadamee wanta kana gochuu waan danda'uuf baay'ee ittiin dhiphatina isin jechuudha fi asirratti ammoo dhaamsi guddaan ani isiniif dhaamu wanta kana miidhaa tokkoof akka itti fayyadamtan osoo hin taane wanti kun beekuu waan qabdaniif qofan isin garsiisee jechuudha. Kanaaf egaa waan tokko wanti kamiyyuu akkuma miidhaa qabu faayidaas qaba. Faayidaa isaa qofa akka irraa fayyadamtaniif malee miidhaa isaa akka ittiin dalaydaniif miti tuni dhaamsa kooti. Kanaaf egaa hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Peejii tiyas laayik godhaa. Hiriyoota keessanitti invite itti godhaa. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibrahim peejiin too Kamaal Appiidha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa hannaaf tura.